Bismillah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan obboleewwan kiyya nagaa qabdu jirtu alhamdulillah. Arrallee kunoo deebi'ee jira. Rammoo rifeensa keenya akkatti sirriitti kiliinii goonuutti keessa isaa qulqulleessinu sin agarsiisa jechuudha. Dhiifama viidiyoon sirriitti mul'atu nu bira lafti dukkana duumessa aduun hin jirtu ifaan mana keessaa naaf mul'isuu dide. Sagalee qofaan isinitti ma jedhee aganuma takka xiqqoo taaturraa mul'ata yoo sin agarsiise jedheeti. Viidiyoo dukkanaa isaatiif qulqullinaan qabu dhiifama isiniin jedha. Akkas dura dabarsineetti Clarify shampoo jennee shampoo sirriitti rifeensa keenya keessa qulqulleessitu. Ka ji'atti yeroo takka yookaan ji'a lamaffaa keessatti yeroo takka yookaan ji'atti yeroo takka itti fayyadamnu jechuudha. Shampoo sayyoo hin arganne akka mana keenya keessatti itti qulqulleeffannu sin agarsiisa inshaallah. Wanti anamman sin agarsiisu kun rifeensa hundaafiyyuun ta'a rifeensa kamiifiyyuun ta'a jechuudha. Kana qopheessuudhaaf akkuma isin asitti argitan apple cider vinegaridha katti fayyadamnu organikiidha. Apple cider vinegari kun bifa hedduudhaan jira. Egaan har'a kanuma mana keessaa qaba organikiidha kuni. Ammallee bishaani kanuma lamaantu nu fayyada jechuudha. Rifeensa keenya dheeressuuf bareechuuf kana kanaaf osoo hin taane sirriitti dhiqnee kiliinii godhuudhaaf nu fayyada jechuudha. Yeroo hedduu rifeensa keenya qibaatii dibnee maal jennee waa diddibnaa xuriin keessatti wal qabatee wanta adii wayii tokko faa baafataa yookaan inni hooksa sansaniif nu gargaara jechuudha. Meeshaa akkanatti garagalcha jechuudha. Meeshaa akkanaa yoo qabatte yoo hin qabaannellee saani mooyiitti gootanii wayita rifeensa keessan dhiqattan itti godhatuu dandeettanii. Meeshaa kana fuudheeti appilii kanatti guddisu haguma nagaa xiqqaa tokko laaga rifeensa keessanitu murteessaa rifeensi keessa yoo haphaa xiqqaa ta'e akkasuma yoo xiqqoo furdaa dheeraa ta'ellee akkasumatti fayyadamtan jechuudha. Aga rifeensa kiyya ga'u tokko fuudhee rifeensa keenya kana yerootti kiliinii godhuu qabna sirriitti apple vinegariin kun sirriitti qulqulleessa. Ji'a keessatti yeroo takka yookaan ji'a keessatti yeroo lama yookaan ji'a lamaanillee yeroo takka akka rifeensa keenyaatti jechuudha. Kunoo hangana takkatti godhe bishaanillee itti dabala jechuudha. Bishaanii fi bishaan harki sadii irra taruu qaba apple vinegarii kana. Rifeensa keenya qibaatii amma deddeebifnee itti dibannu waan piroodaaktii adda addaatti goonu kana yeroo garii gubbaa kanarra wal qabatee shaampoon sirriitti hin qulqulleessu. Akka xurii nu jalaa ta'ee nu nyaataa wayitee garee akka foorfoorillee ta'a. Yoo ta'uu baatellee kiliinii godhuu qabna. Rifeensa akkas faa dafee ta'uu san 15 faan keessatti dhiqatuu qabna. Amma ammatti hin dhiqatanii amma ammatti deebisanii dhiqatanii mataa nama jalaa goggogsa. Yeroo takka rifeensa keenya sirriitti qulqulleessinee achi booda shaampomaan yeroo dhiqannu dhiqanna jechuudha. Dhugatti shaampoollee yoo itti baay'isan bareedaa miti. Akkanatti haala kana wal keessa makee rifeensa kiyya keessa isaa akkama isin argitan kanatti itti faffacaaseeti. Silaa daa'ima kiyya dibaa isin agarsiisaa garuu kun apple vinegarii waan ta'eef daa'imaaf hin ta'u. Yoo barbaaddan namni apple hin qabne illee kunoo loomiidhaan fayyadamuu dandeettani. Loomilleen sirriitti dhiqee qulqulleessa. Loomi namni apple cider vinegarii hin qabne loomii kanaa fi bishaan jookii takka guutee walitti cuunfeeti. Akkanuma hargufees keessatti naqee itti fayyadamuu danda'a jechuudha. No haala kanaan sirriitti kiliinii godha sirriitti massaajii godha. Jalqaba immoo rifeensa kiyya shaampoodhaan dhiqatuu qaba jechuudha. Shaampoodhaan sirriitti dhiqattanii. Aga daqiiqaa 5 feestaaliin hiinee ofirrumarra tursiifna. Agasii ammoo haguma qaama keenya dhiqannu jechuudha. Osuma shaaworii keessaan baane haga qaama keenya dhiqannee geessinu isa feestaaliin hiinee akkasitti dhiifna. Booda daqiiqaa 5 booda ofirraa fuunee bishaanuma qofaan ofirraa gadi lollaane jechuudha. Ganaa shaampoo ofitti hin deebisnu. Achi booda koondishinarii ta'ee wanta rifeensa keessan laaffisuudhaaf itti fayyadamtan akka diip koondishinarii illee ta'ee wanta rifeensa laaffisuudhaaf itti fayyadamnu dibanna jechuudha. Kana ji'a keessatti yeroo takka yookaan yeroo lama akka rifeensa keenyaatiin jechuudha. Rifeensi nama hunda addaan jira. Gariin amma xurii keessatti godhatee addaata. Gariin ammoo dafee hin addaatu. Haala rifeensa keenyaa ilaallee akkanatti qulqulleessanna. Shaampoodhaan eega sirriitti kiliinii goonee dhiqnee xurii irraa baafnee irraa baanee booda
isa kan akkasitti nafa keessatti haga sammuu haga qacceettiyyuu itti dibuu qabna jechuudha. Sirriitti rifeensa keessa faffacaasnee rifeensa keenya daqiiqaa 5f massaajii sirriitti goona akka keessi sammuu keenyaa buqqeen kun qulqullaa'u jechuudha. Ganaa akka yoo waa dibnellee sammuun gadi nu fudhatuu fi akkasitti sirriitti massaajii gooneeti haga daqiiqaa 5 sallee feestaaliin hiinee dhiifna. Amma sirra deebi'aa kun rifeensa dheeressuudhaaf waan adda addaatiif osoo hin taane rifeensa qulqulleessuu qofaa fi ji'a keessatti akka rifeensa keenyaa ilaallee itti fayyadamna akka ofitti hin baay'isne rifeensa nu jalaa goggogsaa kana fakkaataa inshaallah aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti yoo jaallattan like share comment subscribe gochuu hin dagatina. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.